mootummaan kana godhuun qabu jee sheekotii manzaraa tanatu dura dhaabbattu gartee ati hin jirtu jechuudha. Boorabbi oliin isaa adeemu diina ol qabee maarree ol qabee miixirqisha ol qabee siin ja'a. Mee diina maal qaba? Diina barka ol qabe ijoollee kiristaanaa, ijoollee muslimaa, ijoollee waaqeffataa tagartee daawun wayyaanee jettee bakka takkatti awwaalamte sanii bar. Sigal. Sanni barqee yeroodha ta'u ol qabdee bar diina rabbi. Malee bar kun bar kanuma gaafa isin diina ol qabe jettan bar wayyaanee wajji qeeroo sarrashanuu ture bar. Sigal. Akka jijjiiramni har'aa kun hin dhufne. Akka ifni har'aa isin harkattanii gartee ittiin beeraa amaaraa taphachiiftan kun isin hin dhufne. Dura dhaabbachuudhaaf sigalee wayyaanee wajji Geetaachoo Asafarraa gartee wanna fudhatee ka gartee waan kana dura dhaabbachuu ture daafloos kanaa bar daafloos ati har'a uummata irra dhaadheessu. Daafloos har'a makkaa keessa dhaabbattee yaa rabbi isaa umraa na fide wayyaa rabbi oliin naa deemi jettee gartee ati uummata irra du'aa goosiftuuf kana garta. Kun bara akka jijjiiramni kun hin dhufneef jijjiiramaa dhiibatee gartee harkaa dhufe malee akka dhufneef dura dhaabbatee qeeroo rashansiisaa ture. Isaa Lammaa Magarsaati hundi isaanii dhiibatee harkaa dhufe malee sigale warra bar rashansiisaa ture. Taayyee irra hidhame kana fa'aa barka jijjiirama kana gaafas illee mana dukkanaa keessa hidhaa jira bar taayyee. Gaafa qeeroon inni uume ala kanaa barooddu inni mana dukkanaa taayyee fa'aa barta. Ka jijjiirama irraa ati ittiin bashannantu ittiin hiltan ooltu kana ittiin tikeeta sii muranii muhaadaraa deemtu kana ittiin tikeeta sii muranii umraa gartee nuti tara takkaa godhuu dadhabne marra dhibba gootu kana taayyee fa'aa barka hidhamee fide. Arra silaa isa fa'aaf sagalee taataa bara jimaan haraamii maarreen haraamii dhiifte haraamii fi halaaluu dabaaftee ni beeyta. Sigale haraamii fi halaaluu adda baaftee ni beeyta. Uteelli miskiina gidirsanii miskiina irraa gibira guuranii uteelli ati halkan bultu sun maallaqa miskiinaatii barkan si kenna durgo janii sii kataba yaa sheeka manzaraa. Sigale sigale kana halaalii fi haraam sheekotiin jette maarreen jettanii waan hin taane nutti wacinaa sheekotiin amma gartee hin jirtu. Sheekotiin dhugaa tadheen gaddara shanamte sanii Arsii keessatti. Sheekotiin dhugaa ummata keenyaa wajji rakkachuu jirti. Ummata keenyaa wajji yaa rabbi bineensa daafloos fiddee ummata irra keessa kan akkuma rafee nurraa hambisi jettee du'aa godhaa jirti. Yakkuun jechaa jirti jechuudha ummataa wajji. Ummataa wajji gibiraan gidirfamaa jirti jechuudha. Ummataa wajji buusii milishaatiin gartee gidirfamaa jirti jechuudha. Ummataa wajji gartee shaneen irraa eegijanii kaadireenii fi gartee mana dubra gangalchaa barcaa godhaa halkan isaa dachi akaaffachaa guyyaa oole halkan ala dhaabdii jechuudha. Sheeka dhugaa sani sheeni dhugaa kan nuti beeknu. Kun kaadireedha jechuudha. Kanneen amma waa haraameessu waa halaaleessuu hin danda'anii fi haraam deemu. Haareetti deebi'anii shaadaa qabatanii gartee as deebi'anii wanna ta'an malee kanneen fi warra daalaa'ina rabbii gadhiise. Kana gartee haraamii fi halaal inni sitti haasa'u dhageessee asirraa wacin usii jimaa kee dhash godhii qame gurguradhu hanga dandeessu. Sheexaanni nuus ilaa gurguruu sitti hin dhiisu. Daafloos ilmi isaaniitu sigalee gurguruu sitti hin dhiisu. Haga rabbi sii laaffise gurguradhuun siin jedhu. Gurguradhu. Jabaadha. Itti aansuudhaan uummata Oromootiif hin dhaamsa qaba. Uummanni Oromoo osoo ijaan laaltanii hayyoota keessan qaroo teessan ija teessan wanni qushaashni tun isin harkaan fide. Opiidiyoon kaleessallee Oromoof diina arrallee Oromoof diina. Warri aangoo qabatee opiidiyuu makaleessaati. Toltuun beeynuu jechuu fi gartee hayyoonni guutuun sababa mooraan Oromoo facaatee haphattee laaffattee namni wal qoodee wanni kun aangoo qabachuu dandeesse jechuudha. Wanni kun aangoo qabachuu dandeesse jechuudha.
warru makaleessa Alamaayyoo Garbaabaa fa'aa rashansiisee jechuudha. Abiyyi fa'aa jechuudha. Insaa keessa ture namichi. Nama dheengadda Oromoo sigale. Cidhaan irratti Haayilaandii rarraasisiisaa ture jechuudha. Nama dheengadda Oromoo jilmaan rashansiisaa ture jechuudha. Nama diraamaa ajaa'ibaa gaara mul'ataa baddannoo bakka jedhamtutti Amaara Oromoo rashante jee ETV diraamaa qopheessee akka maqaan ABO badu akka Ameerikaan ABO'dhaan shoorar keessa jettu nama gartee filima san hunda katabee namicha kana jechuudha. Namichi kun har'a carraa sirriitti harkatee jechuudha. Gaafas harka namaatiin Oromoo balleessuu barbaade. Har'a immoo carraa harkate rabbii gaditti namni waa isa gaafatu hin jiru jechuudha. Waan fedhe godhuu danda'a. Har'a carraa harkateeti harka isaatiin sirri balleessuu jira jechuudha. Oromoon afaan Oromoo afaan federaalaa nuu godhi dhiisiiti Oromiyaa wanni jedhamu haqamuuf deemti jechuudha. Tana ifitti namichi akka gaarii carraa harkateeti irraa kafalachuu jira jechuudha. Uummata Oromoo kan gartee wayyaaniin xiqqoo xiqqoon suutaan ajjeesuu turte san inni jilmaan walii qabee rashanu jira jechuudha. Hayyuu si keessaa fuudhuu jechuun nama siin deemu si keessaa fuudhuu jechuun sigale nama jaarraa meeqa booda argamu si keessaa fuudhuu jechuun saba san doomsu dhabamsiisu balleessuudhaan garaagarummaan isin qabdu jirtu. Isin balleessaa jira, isin cabsaa jira, beelaan isin cabsaa jira, gartee gaangistara isin irra jaaree kaan isin saamsisaa jira. Kaan gartee isin buchisiisee maallaqa isin gaafachiisaa jira, isin hiyyoomsaa jira. Haga yoom isin akka teessanii sirna kan nama nyaataa kana firra laaltan if gaafadha. Wanni kun Oromoon ni gaha jennaan ni gahe. Amma lolli banamuudhaaf qophiin xumuramaa jirti jechuudha. Lollimma wayyaanee fi isaan iddoo banamuu deemu kun dhimma keetii miti. Arraan sitti hima osoo lafti nagayaatiin si akka gartee nama biroo gaafa gartee lolli eegalee qawween dhaamtee jeemii irratti ol ba'ee isiniin teentan lolli banamuuf deema 100% Tigreen amma ukkaamamneen teenyu if baraaruu qabna jetteeti lola if baraaruu banuu deemti jechuudha. Uummanni Oromoo wal qooduu dhiisee osoon gubbaa galaanisi garangalle 4 kiiloo ta'e qulqulleeffachuudhaaf hayyoota kee wabootee beeytota kee dubbisuu wal dhageeffachuun waan dhufuuf qopheessuu yeroon isaa amma. Yeroon isaa amma. Maarree keenyaa qabatee ilma keenyaa achi qabatee yoo Abiyyi aangoo gadhiise mee eenyu qopheeffanne mitirkishoo qopheeffanne wayyaaneenis yoonii fi gartee nuti aangoo gadhiifne Amaaraa fi Oromoon wal fixxi jechaa turte. Amaaraa fi Oromoon sunii waliin fixne walumaan jiraachuu jirte gaamma. Yoo Abiyyi kutees warra Abiyyi kana fideetu ala kana tattaa'u jira jechuudha. Warra gaafa Abiyyi akka jijjiiramni kun hin dhufne Geetaachoo Asaffaatii wajji halkanii guyyaa Oromoorra qabsaa'u ture. Jijjiirama kana akka dhiibee harkaa dhufu warra gahee taphateetu akkana tattaa'u jira jechuudha. Hayyoota meeqaa tattaa'u jira jechuudha. Beeytota meeqaa tattaa'u jira jechuudha. Raayyaa ittisaa keessa, waboo keessa, ibin PP tana keessa nama meeqa gartee qacarraa dhabe, kasaba kana hadoodu, karakkoon saba kana isa laaleessitu. Kamana galee juu meeqaatu tattaa'u jira jechuudha. Kan nutuu bee. Kan nutuu bee. Ka ifii dubbachuu dadhabee akka nuti dubbannu informationa kana as nuu baasu jiru hayyuu meeqa beekaa meeqa taa'u jira jechuudha. Bar sirna ammaa kana jechuun bar nama gartee taa'ee danda'a hayyuu guddoo akkasiisanidhe Shimallis Abdiisaa pirezidaantii naannoo Oromiyaa godhu. Nama bar Lammaa Magarsaa akkasitti uummanni jaalatu san biyyarraa aree Shimallis Abdiisaa bakka isaa buusu. Namni tokko bar namni jijjiiramaa deemu tokko yoo ana aangorraa kaase nama na caalu saba sanii fidu qabaab. Namni sabaa hojjechuu deemu, namni biyyaa hojjechuu deemu, hoggii nama tokko kaasu hanqina qabdaa jee kaasaa jechuudha. Sirriitti uummata hin tajaajille jee kaasaa. Sigale. Hay
kanaa gadii gaafa sii fide haaga kiyya dubbachuun beeyin haaga kiyya yaaduu hin dandeenye haaga kiyya jaalala hin qabne haaga kiyya dhageeyitii hin qabne haaga kiyya ummata kanaan hadoonne yoo nama naa gadii fide namni sun beeki diina keetii jechuudha sigale sirri si miidhuu deemu malee wanni inni si fayyaduu deemu hin jirtu jechuudha saba koo dammaqe filmaata kanaa booda namichi filmaata maaltu jira miti inni fakkeesseetuma filmaata moonee jechuu deemu sigale filmaanni naannoo Tigraayitti hin gaggeeffamu Amaara keessattis haga tokko fakkeessanii footoo fakkaasaniitu namichi gartee nama qaanfatuu miti wallaahi billaahi udaan isaa hudduu qubeef kaa'eef keessaa fuudhee harkanni deemaan namichi sun nama qaanii takka beekuu miti የመጨረሻ ወሰኽ ነው ቁሻሽ እርዱማ መጨረሻ ilmanamaati dhiirti barboo if qaanfatti barna namni kun maal naan jaalle bakka namichi kursiisaa malee waa takka namni maal naan yaadu amma inni isin gartee inni qaanfataa minaamin faajeen namni dudubbata abiyyi nama qaanfatu miti bakka qaaniin bultanii bulle sigale saniifu ummanni keenya kana gartee yoo inni ka'e maaltu dhufa maal qopheeffanni minaamin jettanii ifin rakkisina wajjin rakkatina kananii darbina qophaawaa wanni isaa hundi dhumattee hayyoonni itti qophaa'u jiran keessaa fi alaa wal dhaga'anii wal dubbisu jiran dippiloomaasonni biyya guutuudhaa itti qophaa'u jira sigale amma Ameerikaan baatii takka keessa marra lama itti dawwalte hudduu qabaddu amma booda haasawa gartee waa'ee iltiraatii fi waa'ee Allah haasuitu kana hudduu qabadduudhaa biyya dheengaddafa waarningi irraa dhumaatti kennanii jechuudha amma booda afuro baasuun ta'u galaanoo jee shayxaanni wasayni sigale saniifu addunyaan guutuu fuulatti guurtee jirti kana fayyadamne 4 kiiloo teenya akka namni nu duran to'anne tokkummaan akka to'annu isiniinjaa nagaan naa jiraadhaa baay'ee isin jaalataa kaabbutaati sheekka abbutaa waan juu kanallee jibbeetiin jira waan wasaka tanaa jecha sigale wasaka sheekkotii manzaraa tanaa jecha kaabbutoo baay'ee isin jaalata nageettiin isiniinjaa firii taayee danda'a jaa sigale taayee danda'a dhugaa qabsoo oromootu ummata oromoo baasa firii hoggii jennu gartee shayxaana kana baasaa miti dhugaan sun dhuftee haa baaftu jechuudha nageet